Dumpa dinding. Dumpa dinding. Dumpa dinding. Iya. Let me tell you something. All right. Let me tell you something. Let me tell you something. Lala, akalaga, alulaga, mabalala, 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 mabalala. Wayyo dokter na bermad malu na bermad ala kadang sebera duve ebe kan na bokoke arabako na bokoke dokter malu koricena geni arabako bokoke dokter arabako tu ya nabokoke Tas gabay bro tas gabay senggar garati tas gabay amma dukkumni ke mali fi sitti bakkata bokonna dabu bokonna si barbachisa qorichisa ammo bokonna si barbachisa si galamani please doctor dukkubana maatin koosina kan dukkufateetu beeka Ukubana maatin koosina sun akkamna tuffataniitu sun maal yaaddaniitu gurraachina koo kana yaaddaniitu moo maalidha suni maayimii maboyina gootanii hoyi akkamittiin amma suni arraba bokkoo kee kanaafi boqonnaa duwwaa jiru boqonnaa duwwaa akkamittiin na jijjomma sun boqonnaan duwwaa akkamittiin fayyisuu danda'a wanta kana qoricha dabalaatiin haa kennaa malee maal jechuudha maayinni amma yoomii toltuffannaa dooffa qoosaarran jiruu jedheera laan sila sitti meerala tarkaanfii tuni fudhatini sababa boqonnaa naa jejjeefi qoricha naa kenna qorichuma hin barbaadi bakka qoricha naa kenni maali gaa'ee bilaak cinqilloo tarkaanfii fudhachuudhaaf hin ariifatinaa kaayi amma suuta yoo jennee yoo haasaa deemne koo olii galuu dandeenya maal sitti fakkaata dhukkubni kee kan inni bokkoo keefi jechuudha hojiitutti baay'ee hojiitutti baay'ee haasoftaati baay'ee tokko haasoftaan siin jedheen baay'ee tokko haasofta amma dubbachuu fedheemini garuu baay'ee tokko oduu jaallattati kanaafuu hojiitutti baay'ee bokkoo kenni moola hojiitutti baay'ee kanaafuu boqonnaatu isa barbaachisa hojiitti hin baay'atiin baay'ee naasee mucaan laasitti meela hojiitti hin baay'atiin jechuu barbaadeen si galamne akkeena fuudhi baraa maaluma yaaddee sadii kanii baasoo sanaan jettu ana nama waa tokko beekeen dubban amma faacaan iseen taaraman waa tokko dubbataan jiru waan dubbadde deemanii callisee si taara kana caalaa maal nobsu bakka nagee si hojii kana caalaatti fufuu hin danda'u dooktar tarkaanfii fudha sila siin jedheera tarkaanficha amma fudhachuudhaafi dirqameera bakka baasoo tanaan jettaati oduu jaalatta naan jettaa keessa baate wayyoo dooktar imbaata mana kana keessatti hafta imbaata amma marfeedhaan asfaraarraa taneet marfeedhaan na sodaachistani qoyga imbaata gadi manaa beeti waan isa godhanu beeka malee ani ko taafeedhaam dooktarii miniman ani ko dooktarii mini qaladaan jiram malee ko cinqilloodhi maali sitti meeraman sidhumoo tarkaanfii fudhachuudhaaf hin ariifatiin an taafeedha gaafan gadi bo'u nan eeggattuuni anoo taafeedha taafeen ooleudha taafeedha mana taafee ilaanii abbaa waan beekturraa gaaffii tokkoon si gaafadhaati maal sitti fakkaata jalqaba jechuudha jalqabatu namni tokko ishiin jiraatiin namoonni akkamittiin dhalatanii mee waan beekturraa natti miyaana dhala keetti abbaa koo ilma koo kun gaaffii baay'ee tokko gaariidha kun guddummaa keessaa jechuudha guddachaa artati gaaffiin kun yeroo jalqabaadhaaf fiduwaamne kan na gaafate namoota hedduutu gaaffii kana gara kootti darbate ani immoo akkaataan itti deebise yoon sitti deemuu barbaade jalqabaa jechuudha
waaqatu addaamii fi hewaaniin uume. Isaan immoo ijoollee godhatan. Ijoolleen isaanii immoo ilmoo godhatanii ilmoon ilmoo isaanii immoo nuun godhate. Kunoo akka kanaatti nu bira ga'ee jechuudha. Nuuni maalii addaamii fi hewaanidha jechuudha. Ilmoo addaamii fi hewaanidha jechuudha nuun. Sirriitti naa gale malee naa galuu keessa darbee iyyuu natti gale malee wanti kun baay'ee madaladdaati garuu baay'ee daladda waa'ee beekumsa kanaas immoo bukkeetta fi abba egaa abbaa koodha ati baguma abbaa koo taatee siin jedhe ilaamii armee jalqabaame namoonni utuu biyya lafaa kanarra jiraatiin namoonni mee akkamittiin dhalatanii ilma ko baguma naanna gaafatteeti abbaan keessa lama maal beekaa iyyuu isa gaafatteeti baga naanna gaafatte baga haadha kee na gaafatteeti jalqabaa jechuudha gara deebii keetti gaafan deebi'u immoo jalqabaa jaldeessa ture jechuudha jaldeessa baay'ee jira ture achi booddee adeemsa jijjiiramaa keessa jaldeessi suni evolution adeemsa jedhamu keessatti gara namaatti jijjiirame jechuudha. Oh my God! Sigalee rabii ilma koo abbaan kee beeku abbaa kee nama neenyatti. Abbaan na sobdee miti armeen koo akka abbaan kee jedhe miti nama niini naan jette hin sobdee miti. Lakki ilma koo ni sin sobne haadha keetu akkaataa dhufaatii maatii isheetii sitti mee. Maayyaa gooftaa bara kana keessa immoo attuma akkamii arginaa attuu akkamii nutti qaba bara kana immoo torbee tokko keessatti namni akkamittiin mana saddeessaame maali attuudha kun attuudha jechuuf hin cimaa piroofeesara maleeti piroofeesara attuu keessaa usa piroofeesara isaanii piroofeeshinaala isaanii dabaleeti hoogaanu akkamittiin ta'uu danda'a amma kun utuma torbeetti tokko ta'eyyuu mana torba dhufaam akkamittiin mana saddeet akkamittiin saamamma namni kun nama mini kun attuu keessa attuu isa ajaa'ibaadha malee kun ajaa'ibeedha mabboo kanaan ajaa'ibeedha maqaan kee irraa kaasee ajaa'ibee akkamittiin ta'uu danda'ame attuu nana mee dubbadhume dhugaadha ayyaada keessa namaatti mormu I am a professional of actor jedhamuudhaan waamamaa ani attoota keessa abbaa attootaa jedhamuudhaan waamamaa jechuudha. Attoota irratti abbaa attootaa jechuun immoo ani isinitti himuu hin danda'u isinumtuu qorannoodhaan bira ga'uu dandeessu. Muuxannoon kee maalidha jettanii na gaafattaniif immoo kun waan adda ta'e miti. Hard workeriidhaan smart workerii osoo hin taane hojjetaa cimaadhaan maal jechuu barbaadeenii kabajamoo baseera. Ganamaaf galgala dafqee waan hin hojjedhee fi akkas milkaa'e. Hundinuutu akka koo kana dafqee hojjeteeti biyyi keenya har'an guddate turte. Kana ergaan koo ni guddaan immoo. Hundumti keenya akka koo kana dafqaati hojjedhaa hundumti keessan jechuudha. Yoo dafqitanii hojjettanii ganamaaf galgala mana 8 mana 18 saamuu dandeessus immoo. Waan dhaggeeffataniif immoo galatooma. Manni biroo maal taate nama gaddeeru wayii fakkaata tooti akka nama gaddeetti aktii gochaa taate maalidha waansa dhakkoo jira yoo ta'e yoo natti himte ani obboleessa kee miti rakkinnaa rakkatu obbo maalidha meen dubbadhu teessee qubaan gaddiini maaloo dhiisi maaloo waa'eedha manaa kooti waan hin godhu na beeku ani bakka nan gubadde maaloo amma sichi maal godhu sichi eessatti danda'anii qabamu sinin jedhaara maalooti ati immoo naa deebisi mee callistee teessee neen ilaaliini duraan dursa yaada keefaa godhi kaa'een akkamittiin isa gargaaruu danda'a ree callistee teessa naan jettaa isooyi duraan dursa yaada keefaa godhi haadha manaan kee maal taate mee duraan dursa natti himi waan isa gargaaruu yoo jiraate ansi bira nan dhaabbadha laa waan humna kootiin ansi bira dhaabbachuudhaaf
fedhii guutuun qaban. Si galamani amma callisee maaf keessaa monaan hin jedhin dura yaada kee ifaa godhi. Inni jedhaaraam yaada kee ifaa godhi. Maali ati immoo gaa'ii immoo shinteeni gaa'ii qassedi maali? Maali dhabeettayi wanti xiqqoo waan amma kanatti dubbii keessa nama gashee mana dhiisisee deemsisuu hin turreemte. Waama xiqqoodha shiroo jette ennaan hin nyaadhuun jedhe ennaa wayyaa ishee keessaa battee narraa deemte. Sokkite bakka qobaatti na dhiiste sokkite maaloo. Amma gaa qobaa kun mana sadaqee bulaa maaloo na rakkadhee manoo anoo na rakkadhee masi rakkisaam. Malee jaalladhee sitti fakkaatee maal waanuma xiqqoodhaam shiroo jettee nyaadhuun jedhe amma kun guyyaa sassaabbatanii sokkuu maaltu fidere sisin gaafseeni. Ishittii makanaa kan si debbisee makan wayyoo bara akkamii keessa geenya maaloo gammachuuttis namni dhiphata dhugaa kun gammachuu guddaadha malee gammachuu guddaadha baga gammadde baleessa kun. Dhugaa baga gammaddee siin jedhama. Kan koon agartaa maaloo jaartiin kun mana keessaallee gadi hin baatu manaayyuu gadi hin baatne manaayyuu gadi hin baatu tunarraa deemtee moo wayyoo anatu jedha sitti fakkaate asibiti kanumaaf itti wayyaa gaddaaffatte ne mati. Gammachuu guddaadha dhugaa waaqayyoo carraa kee kanatti fayyadamati. Hin gaddiin amma dhiisi waa'ee gaddaa dhiisi. Amma gara gammachuutti seenii piis biroo. Daqiiqaa muraasa booda.